Oromiyaa ONS madda odeeffannoo dhugaati. Oromiyaa ONS subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Odeeffannoo keenya kunooti nu faana tura. Ashamaa harka fuuna ilmaan Oromoo kan idil addunyaatti argamtan hunda keessanuu nageenya keenya kan inni irraa hordofu isin jirtanittis haadha qabu isin jecha arraantan odeeffannoo gaggabaabaa haala yeroo irratti kan xiyyeeffatu isin biraan geenyaa. Mootummaan Itoophiyaa kaadiree isaa guyyaa har'aan tanaa akka mooraa waraanaa galanii leenjii fudhatan himee dhagahamee jira. Mooraa waraanaa galanii akka leenjii fudhatan akkuma himameen wanni kun Oromiyaa qofa irratti kan xiyyeeffate. Oromiyaa irratti maaliif xiyyeeffate hoggaa jennu dhiyeenya kana dargaggoo Oromoo manneen barnoota garaagaraa keessaa bakkeewwan gabayaa bakkeewwan namni itti wal gahu qabanii dargaggoo Oromoo kan umriin isaa waraanaaf hin geenye mooraa waraanaa galchaa turan. Qeeqni guddaan mootummaa irratti ka'ee ture. Sanirraa guyyaa kaleessaa mootummaan kaadiroonni hundi akka mooraa waraanaa galanii leenjii fudhatan hime. Haga ammatti kaadiroonni jecha kana sobaa jedhanii dubbataa jiran. Kanarratti Jawaar Mohaammed miira gammachuutiin hime qunnaan itti namaa safartetti si safaramuun oolu waan jiru achirratti kaasee sanirraayis egaa bulchaa godinaa, bulchaa aanaa, bulchaa raddaa, bulchaa gandaa kunneen akka jirutti warroottan duraan gartee ilmaan hiyyeessaa fuudhee ibiddatti oofaa ture amma ifiif akka gartee mooraa waraanaa galanii leenjii kennan asumaan kaasuu barbaadeeti. Inni biraa mootummaan biltiginnaa eefa hundaa'ee waggaa torban kana keessatti takkaa nagaa argatee hin beeku. Jalqaba bara 2019 ABO wajjin lola eegale. Lolli isaanii sun deemee waraana Tigraay dhale. Waraana Tigraayitti waggaa lamaaf lola hamaa keessa turan. Lubbuu miliyoonotaan fixee qabeenya miiliyoonaan hasaaraa guddaa irra dhaqqabee jira. Gama diinagdeetiin lola naannoo Oromiyaa keessa deemu jiruu fi lola naannoo Tigraay kan yeroo sanii gisee wal bira qabnee ilaallu diinagdeen hamaan gama diinagdeetiin gama dippiloomaasiitiinis Itoophiyaarra kan dhaqqabee namu walumaan beekna. Sanirraa eefa waliigaltee Pirootooriyaatti taa'ameen TPLF fi biltiginnaan waliigalan. Waliigalteen isaanii sun naftanyoonni akka malee dallananii naannoon Amaaraa guutumaan guututti ammas waraana keessa seentee waraanas keessa seenuu naannoo Amaaraa kanaanis lubbuun namoota nagayaa, lubbuun namoota hedduu sabummaa irratti kan xiyyeeffate, amantii irratti kan xiyyeeffate waggootan dabran Oromoota walloo irratti waan gahee walumaan beeyna walumaan dhagahaa turre. Kasaaraan humna diinagdeetiin, humna qabeenyaatii fi humna namaatiinis kanarratti lola naannoo Amaaraa kanarratti kasaaraan guddoon dhaqqabdee jirti. Lolli naannoo Amaaraatii fi lolli naannoo Oromiyaa ammallee waan dhaabbate fakkaatu. Dhiyeenya kana mootummaan humna riphee lolaa farra riphee lolaa jee leenjisee gama qilleensaatiin
waraana bilisummaa Oromootti bobbaasee jira. Yeroo ammaan tana mootummaan biltiginnaatii fi abaaboo waboon kan bosona jiru lola hamaa geggeessaa turanii ammallee lola geggeessaa ittuma jiran. Saniinis khasaaraan guddoon eefa mudattee booda Tanzaaniyaatti abaaboo waboo fi mootummaan biltiginnaa marii araaraa waan jedhamu tokko marsaa takkaffaa lammaffaa moo sadaffaa waan akkasii geggeessaa turan. Saniinis hin milkooyne silaa dhimma dhuunfaa isaaniitti dhiisanii dhimma nageenya irratti osoo waliigalanii hedduu bareeda. Hawwiin Oromootis akkas ture. Sanirraan kan ka'e qabeenyi hedduun barbadaa'ee haga ammatti ammaan tana wanni gartee mootummaan namoota fi dargaggootaa fi kaadireewwan isaa mooraa waraanaa galanii akka leenji'an hime godha kun akka miidiyaan addunyaatii fi hayyoonni garaagaraa himanitti ammallee Eertiraa waliin yookaan Somaalee waliin waraanatti seenuun waan hin oolle fakkaataa jechuurratti kan argaman tahaa. Ajandaan keenya inni lammaffaadhaa waa'ee artisti Khadiir Martuuti. Artisti Khadiir Martuu artistii guddaa Oromoon ni qabdi jedhamee eegamurraa tokko. Artistiin kun yeroo bara dukkanaa san keessatti yeroo gartee Oromoon cal'isa san keessatti mootummaa wayyaaneetiin kokkee wal qabuun namuutu Oromoonni hundi Oromoo miti diininuu ni beeka jennee hayyaannu namuu walumaan beekna. Artistiin kun jaalalaa fi kabaja guddaa ummata isaa biraa akka qabu namuu walumaan beekna. Artistiin kun biyyaa bahee biyyaan baa keessa jiraatus namoonni keenya hundi quba qabaa. Artistiin kun dhukkubsatuu isaa dhiyeenya kana xiqqoo miidiyaa hawaasaa kana gubbaratti dhagahaa turree ammaan tana ammoo dhukkubni itti hammaatee akka sirarratti galee sirarra ciisaa jiru dhageenye eda galgala jechuudha. Hiriyaan isaa akka fuula miidiyaa isaarratti maxxanseen artistiin kun suuraa isaatu maxxansuu bifa saalfatu tokko akka waan akkasitti waan ibsanatti fakkaata. Artistiin kun qabeenya guddaa Oromoon qabdu keessaa isa tokko. Artistiin kun mirga uummata Oromoo fi Oromiyaa falmaa ture. Falmas jira haga amma dhukkubsatee sirra ciisuu jirurratti. Kanaanis ammaan tanaa dhukkuba isaa yeroo dheeraa ture booda amma kan ummata Oromootti ummata kiyya kabajamatti naadhaamaadha. Ummata gargaarsa ummata kiyyatti haajamaa waan jechuuf fakkaataa. Isa biraatiin ajandaan keenya isa biraa ajandaa balaa ibidda Israa'el waggaa 2 moo waggaa 3 akkas duguga jenosaayidii jedhamu kana ummata Filistiin irratti raawwachaa turuun keenya namuu ni beeka. Miidiyaan gurguddaan addunyaatii fi hundi miidiyaa hawaasaa kanarratti waan deemaa ture Filistiin irratti walumaan beeyna. Ibidda akka jahannam samirraa daa'imman Israa'elii fi daa'imman Filisxiinii fi ummata Filistiin irratti roobaa turte. Amma sanirraa ammas Hizbollaan walitti dabran. Hizbollaan irratti dhukkaasa hamaa geggeessaa turte karaa qilleensaatiin. Hizbollaan ifirraa ittisurratti kan argamtu haga ammaatillee gartee ifirraa ittisaa jirti Hizbollaan. Kanaanis Iraaqii fi Iraanis waldhabdee Israa'el keessa jiran. Israa'el osoo waldhabdee biyyoota garaagaraatii waliin waldhabdee qabdu ammaan tana lolli hamaan gara rabbiirraa itti dhufee jechuu gara waaqarraa balaa ibiddaatiin
balaa ibidda hamaa humna isaaniitii ol tahee lammiileen naannoo ibiddi itti qabate kana jiraatan qa'ee fi qabeenya isaanirraa buqqanii hara bakka biraa akka godaanan miidiyaan addunyaa himaa jira. Kanarraa kan ka'e egaa pirezidaantiin biyyattii gargaarsa addunyaatti haajamnaa ibiddi kun akkanaan yoo itti fufee biyyoottan ollatti uummanni keenya akka baqatu taasifnaa jechaa jira haga ammaatti. Gaa Israa'el balaan kun gamoo rabbi irraa itti dhufee sanyii duugaa Israa'el irratti geessisaa turteen ammaan tana gartee akka waan gartee rabbiin galata isii deebisuuf jiru nutti fakkaatti. Egaa turtiin keenya hanuma tahaa haga odeeffannoo biraatiin sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagatti nu turaa isiniin jenna. Chaayinaala Oromiyaa ONS madda odeeffannoo dhugaa kan ta'e sabiskiraayib laayik sheer gochuun dagatinaa isiniin jenna.